Komishiniin poolisii Oromiyaa galii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa walitti qabuu fi waancaa nageenyaa Komishinii poolisii magaalaa Finfinnee irraa simate kilaastera Harargeef dabarsee kenne. Sirni walharkaa fuudhiinsa waancaa nageenyaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, aangoonni mootummaa naannoo fi federaalaa, abbootii gadaa fi hirmaattonni sagantichaa argamanitti magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti geggeeffameera. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay sagantaa walharkaa fuudhiinsa waancaa nageenyaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa magaalaa Finfinnee taasifame irratti haasaa taasisaniin hirmaannaa kutaalee hawaasaa garaagaraa magaalichaanii ብር ቢሊዮን 6 ኦል ወልቲ ቀምኔራ ጀደን እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ከተጀመረበት ከዛሬ 13 ዓመት ጀምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመሳተፍ እንደ ሀገርም እንደ አዲስ አበባ ከተማም ትልቅ ስኬቶች ተከናውነዋል። በተለይም ከተማችሁ አዲስ አበባ ላለፉት ጊዜያት በተሰራው ሰፊ ርብርብ ግንባር ቀደም ሚናን በመጫወት ሀብትን በማሰባሰብ እንደዚሁም ተቋማዊ አደረጃጀት በመፍጠር በተለያዩ ደረጃዎች በሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ሀብት በማሰባሰብ ትልቅ ድርሻ እየተወጣች ያለች ከተማ ናት። ከ6.1 ቢሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ለህዳሴው ግድብ አስተዋጽኦ በማበርከት በዚህ ዓመትም የተያዘውን እቅድ ከ100% በላይ በማሳካት እንደዚህ አይነት የሰላም ዋንጫ ሲዘዋወር ደግሞ በየአካባቢው በመገኘትና ለአዲስ አበባ ግንባር ቀደም መሆኗን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ፕሮጀክቶችንም ጭምር በማዘጋጀት በተለይም በኮልፌ አካባቢ ለህዳሴው ማስታወሻ ሊሆን የሚችል ፓርክ ዴዲኬት በማድረግ ከተማዋ ግንባር ቀደም ሚናዋን እየተጫወተች ናቸው ያለችው። ዳይሬክተር ኦላና መነመረ ሂዳ ሮምሳ ጉዲቻ ኢትዮጵያ ዶክተር አረጋዊ በርኤ ኤርጋ ኢጃርሲሳ ኤገሌ ሃንጋማቲ ጉቱማ ኩታሌ ሐዋሳ ቢየቲ ራ ብሪ ቢሊዮን 23 ኦል ወልቲ ቀበሜን ኢጃርሲሳ ዲበንታ 98 ቀብጢ ሰገል ረጋይራ ጀደን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሰረተ ድንጋይ ከተጣለ ጀምሮ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከ23 ቢሊዮን ብር በላይ የተሰበሰበና ለግድቡ ግንባታ የዋለ ሲሆን ፕሮጀክቱም ከ98.9 በመቶ በላይ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ኮሚሽኒን ፖሊሲ ኦሮሚያ ዋንጫ ነገኛ ሂዳ ሮምሳ ጉዲቻ ኢትዮጵያ ኮሚሽኒ መጋላ ፍንፍኔራ ሲመቴራ ዳይሬክተር ኦላንቱ መነመረ ሂዳ ሮምሳ ጉዲቻ ናኖ ኦሮሚያ አደ ቆንጂት በቀላ ሰገንታ ሲመና ዋንጫ ነገኛ ሂዳ ሮምሳ ጉዲቻ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያን ታስፈመ ረቲ አሳታይሰኒን ኡመን ናንቻ ዋሚቻ ሞቱማ ጅጅረማ ደገሄ ገኢሳ በሄረ ጀደኒ hanga ammaatti akka naannoo Oromiyaatti birriin biiliyoona 10 qabxii lama ol kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabameera jedhan. Gaggeessaan gurguddaa ijaarsa biyyaa kanaaf yookiin jijjiirama kana itti fufsiisuuf seenaa hojjetaa jiru kanaaf uummata Oromoofis gaheen kaleessa ijaarsa biyyaa keessatti taban hidha haaromsaa keessattis deebinee olaantummaa hojii kanaan akka milkoofnuuf hojii guddaa hojjennee jirra jechuudha. Kanaaf ammas makaleessa naannoon keenya bara baraan gumaachaa ture ganama akkuma ka'aa ture biiliyoona 3 keessa biiliyoona 10.2 Oromiyaa sana keessa gumaacha keessanitti jira. Ammas akkaataa guddina keenya akkaataa bal'ina naannoo keenya akkaataa madaaluu danda'u akkaataa maqaa keenya amma jiru kana muuxannoo amma dabarsaa jiru kana gama hundaan karaa hidha haaromsaatiinis muuxannoon darbaa jiru kun poolisii keenyaanis dabalamuu qaba waan ta'eef hojii calqabame kana akkuma kaleessa eegal ciminaan halkanii guyyaa hojjannee nageenya waancaa keenyaa godinaalee keessa yeroo naannoo tiksaa Mudi tokko malee rakkoo tokko malee waancaa nageenyaa kan fudhannee naannoo biraaf yeroo dabarsinee kenninus karaa milkaa'ina guddaan akka xumuruu dandeenyu abdii guddaa qabna waan ta'eef ammas nu wanti nu rakkisu hin jiru muuxannoo guddaa qabna waan ta'eef nageenya keenya eegsisaa misooma naannichaa mirkaneessaa ijaarsa biyyaa keessattis piroojeektii biyyaa keessattis hojjechuun nu rakkisa waan ta'eef karaa milkaa'ina qabu wal deeggarree wal gargaarree kaataa naannoo Oromiyaa ibsuu danda'u xumuruu akka dandeenyu abdii guddaan qabaaf waan ta'eef maqaa mana maree hidha haaromsa guddichaa fi maqaa kiyyaan
karaa gaariitiin akka xumur waamicha godhabarsaa. Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Leetanaal Jeneraal Dirribii Mokonnin saganticha irratti haasaa taasisaniin poolisiin Oromiyaa nageenya biyyaa eegsisuu fi aarsaa kaffalaa milkaa'ina hidha haaromsaafis gahee isaanii bahaa jiru jedhan. Poolisiin keenya bifa adda addaatiin kana hubatee kanatti amanee gargaarsa gurguddaadha kan taasisaa ture. Karaa tokkoon rakkoo naannoo keenyaa hiikuudhaaf humnoota nageenyaa federaalaa wajjin walitti hidhamee wareegama qaalii kafaluudhaan alatti ariifannaadhaan meeshaawwan ariifannaadhaan akka xumuramu hidha kana taasisuu danda'an karaawwan naannoo keenya keessa qaxxaamuranii lubbuu dabarsee kafalaa bakka jirutti qarqaarsa gochuuf boondii bitee duubatti kan hin jenne ta'uusaa amannee. Waancaan nageenya hidha haaromsaa kunis baatii lamaaf naannicha turuun kilaasteroota 9 irraa wal duraa duubaan galiin kan walitti qabamu ta'uu Leetanaal Jeneraal Dirribii Mokonnin himaniiru. Geeba kana fuunee isin biraan geenyee jirraa. Geebni kun geeba amma ji'a lamaatitti geeba poolisii Oromiyaa kan oddoo keenya turu ta'uusaa bartanii ammas gammachuudhaan akka simattan gaafachuun barbaada. Kana bifa gammachuudhaan fudhannee bifa gammachuudhaan simannee akkuma isaan jedhan ummata keenya dammasduudhaan maqaa mana jiruu yookaan poolisii keenyaan boondii akka bitan gumaacha akka walitti nu qaban taasisuudhaan wanna ol ka'aa fi maqaa saba kanaa isaalfachiisa. Maqaa saba kanaa ol kaasu gara kuteenyaan wanna ol ka'aa ta'e akka galii ta'u taasisuun hirmaannaa hunda keenyatti kan eeggatu. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan mana maree hidha haaromsaa guddicha Oromiyaa Obbo Awwaloo Abdii sagantaa wal harkaa fuudhiinsa waancaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa magaalaa Adaamaatti raawwate irratti argamuun haasaa taasisaniin galma ga'iinsi hidhichaa kaayyoo 3 nageenya waaraa misoomaa fi hirmaannaa kan milkeessu ta'uu himanii ijaarsa hirmaannaa maallaqaa hanga aarsaa lubbuutti waliin xumuraaf geessifnee waloon goolamnaa jedhan. Simannaa waancaa nageenyaa kun kaayyoo 3 of keessaa qaba. Kaayyoo 3 milkeessa jennee yaadna. Inni jalqabaa waancaa kana sababeeffachuun nageenya naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een waaressu. Lammataa hirmaannaadha. Sadaffaan immoo misooma. Kanaafidha keenya akkuma jalqabne xumurraa jechuudha. Kana kan xumuraa jirruun hirmaannaa hawaasa keenyaatiin. Aarsaa hawaasni keenya kaffalaa jiruun. Aarsaa kaffalamu kana keessatti aarsaa lubbuu lafee dhiigaa kan gochaa ture tokko raayyaa ittisa biyyaa, lammata poolisii keenya, gootota poolisoota keenya, milishoota keenya. Hirmaannaa kanaan kaas gahe. Akka salphaatti as hin geenye. Asiin dura akka biyyaatti biiliyoona 23 oltu hirmaannaan hidha guddichaatiif akka biyyaatti godhamee jira. Kana keessaa gara parsantii 50 akka ta'u naannoo Oromiyaa irraa sassaabame karaa garaagaraatiin arjoominaan 81 duwwaan boondii bitachuun karaa garaagaraatiin parsantii 50 ol hirmaannee as keessatti gahee keenya baannee jira. Kana qofaa miti. Lanni guddichi abbaa jennu parsantiin 65 laggeen Oromiyaatti hojiitti yaa'a. Asii achi. Kanaaf gaheen keenya girooga hundaanuu guddaadha. Ammas taanaan raayyaan poolisii keenya sadarkaan jiru, milishaan raayyaan ittisa biyyaa sadarkaan jiru as keessatti gahee kennu. Isin keessattuu lubbuyyuu aarsaa gochuufi uf duubatti hin deebine. Lubbuu keessan aarsaa kaffaltaniirtu. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa akkanaan hin ijaaramne. Lubbuu itti kaffalameen. Isin dhiisaa qabra. Simintoo feenee achiin ga'uuf lubbuu kaffalleera.
lubbuu nama baay'ee kaffalleera. Achitti ijaaruuf lubbuu kaffalleera. Lafti sun akka malee qilleensa san keessa dhaabbatee namni sa'aa 24 hojjechuuf aarsaa guddaa kaffalee jira. Amma immoo galata Waaqayyoo galata uummata keenyaa parsantii 98-99 isa xumuraa irra ga'ee jira. Yoo Rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti hirmaannaa kana xumurree eebba xumuraatiif kan wajjin geennu ta'a waan ta'eef akkuma calqabnetti kan wajjin xumuru ta'a. Kanaaf hirmaannaan keessan sadarkaadhaan boondii bitachuun arjoomina 81 tuqaa duwwaan akkuma kaleessaa hirmaannaa gochaa ture san akka goon amma sirra deebi'ee dhaamuun barbaada. Poolisoonni saganticha irratti argaman tokko tokkos akkuma kaleessaa nageenya tiksuun cinatti misoomaafis ga'ee keenya ni baanaa jedhan. Konistaabilii irraa kaasee hanga qondaaltota olaanaatti akkaataa danda'ameen mindaa qaburraa boondii bitachuudhaan akkasumas immoo nageenya yeroo konkolaataan adda addaa mi'a hidha haaromsaa kana yookaan meeshaalee hidha haaromsaa kana fe'ee gara Abbaayitti darbu naannoo Oromiyaa keessa yeroo socho'ullee godinaalee Oromiyaa keessa aanaalee Oromiyaa keessa socho'a waan ta'eef nageenyi isaa qixa barbaadameen akka eegamuuf poolisiin Oromiyaa gahee isaa ba'aa tureera jechuudha. Egaan poolisiin Oromiyaa dirree gootawwaniiti dirree qaxaleewwan injifannoo dachaa injifannoowwan garaagaraa keessatti galmeessanidha. Keessaa guyyaa har'aa kana immoo waancaan guddichi nageenya haaromsa Itoophiyaa gara keenya dhufeetii jira. Kun immoo nuuf carraa guddaadha jennee yaadna. Sababni isaa poolisiin Oromiyaa kana keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Sana jechuun immoo jalqabarraa kaasee amma xumura kanarratti qofa osoo hin taane jalqabarraa kaasee eegumsa garaagaraa gochuudhaan tumsa garaagaraa boondii garaagaraa bitachuudhaan poolisiin Oromiyaa tumsa gochaati kan jiru. Haa ta'uutii gara fuula duraatti illee poolisiin keenya nageenya cinaa dhaabbannee nageenya uummata keenyaa tumsuu eeguu tiksuu cinaatti illee misooma biyya keenyaa illee galmaan gahuudhaaf dhimmi nageenyaa akkuma dhimma keenya ta'e dhimmi misooma biyyattii kanallee dhimma keenya ta'uunsaa hubannoo keenya ta'uun hubatame poolisiin keenya sadarkaa koomishinii irraa kaasee hanga sadarkaa aanaa hanga sadarkaa gandaatti hirmaannaa hojii misoomaa kanaaf misoomni kun immoo misooma biyyaati. Yoo misoomni jiraate biyyi jiraata, yoo biyyi jiraate misoomni jiraata. Nageenya cinaatti illee misooma kana utubuudhaaf deeggaruudhaaf ejjannoon keenya ejjannoo guddaa ta'uusaa gamanumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Akka magaalaa Mayaatitti hidha laga Abbayyaa kana xumura isaatirra geenyerraa parsantii xumuraa irra jirra waan ta'eef isa kana xumursiisuu keessatti hirmaachuu keenya firree gammachuu guddaa qabna jechuudha akka magaalaa Mayaatitti. Calqaba duraatis hidhni laga Abbayyaa kun gaafa calqabu akkuma yaadatamu qaama nageenyatirraa boondii bittaan kan calqabe akkuma gaafa duraa calqabne san xumura isaatis karaa hundaan itti deemuudhaaf qophii xumurree hojii keessarree karaan ittiin galamee jiru jira. Guutumaan guututti waan fudhanne kana hojiitti jijjiirree argamuudhaaf kan qophoofne ta'uu isaa tan ibsa gabaabinuma.